oduu ammi arra oduuleen ajaa'ibsiisaadha. Tiraambii guyyaa arrantanaa Teelaaviiv yeroo seenetti haasaa paarlamaa Israa'el irratti taasise paartilee lama tan Israa'el achirratti jechuudha mormii kaaftee ati maaliif beekumtii biyyummaa Falastaayiniif hin kennin jechuudhaan dhugatti waan nama ajaa'ibsa. Abbaan irree egaa humnaan deema waan ta'eef yeruma san ka'anii isaan paarlamaa keessaa jara baasanii jiran dirqamaan. Tiraamp immoo haasaa isaa itti fufee gareen jechuudha Neetanyaahu paartiin Neetanyaahu harka rukutteef haasaa bal'aa achirra taasisee jira. Jannata seenuu hin oolu. Tiraampiitu jannata seenuu hin oolu jireenya namoota baay'eetiin fooyyeesse jechuudhaan dubbate. Jannataa fi azaabni jiraa erga amanee booda jahannam gara islaamummaa dhufuudha. Gaalloo ijoo hundumarra islaamummaa qabachuu isaatiin shakkaa jira waa hedduu jechuudha as dhiyaachaa jira. Kanatti aansuudhaan guyyaa arraan tanaa gaa sirna waliigaltee mallatteessuu kan jechuudha Israa'elii fi Gaazaa gidduutti uummata Hamaas gidduutti gaggeeffamuu deemu magaalaa Masrii Sharma Sheek achitti jechuudha. Tiraamp yeroo galuutti simannaan waan godhameef Abdul Fattah Siisiidhaan simannaan godhameef garuu Tiraamp Masrii seenutti Abdul Fattah Siisiin gammachuu qabaatus Tiraamp immoo harkaa nagaa hin gaafanne akkana jedhuma shawwade akka dura Tiraamp qunnameen Abdul Fattah Siisii mootummaa Masrii allola kana si malee akka tokko xumaruu hin dandeenye durumaaniin beekee si qofaa xumuraa jechuudhaan akka gaariitti haasawaa jecha kana bichaan dura afaan ba'ee akkasumaan ammoo Tiraamp jecha isarraa waa gammachuu hin qabu waan ta'e Allahu aalami akkasitti gaa'ee jechuun ammaan tana haasaa bal'aa taasisaa jira waa'ee waliigaltee kanarrattis amma madarakii seeneeti kallattiidhaan haasaa jira. Oduu isaa jechuudha kan isin biraan geenyu ta'a. Walgahii jechuudha sirna mallatteessuu waliigaltee uummata Falastaayinii fi Hamaasii fi Israa'el jidduu kanarratti jechuudha biyyoota hedduutu hirmaate. San keessaa biyyoonni warra lixaatu 20 ol biyyoota giddugalaa dabalatee hedduudha. Mootummaan Faransaay Maakroo, mootummaa Itaalii, Turkii, mootummoota Biriitish warreen jechuudha gaa qabsoo bilisummaa uummata Falastiin kana argamsiisuuf halkanii guyyaa carraa kan gargaarsaas ta'ee rogoo hundaan jechuudha Falastiin Israa'el salphisa. Mootummaa Israa'el akka inni kufee xiqqaatee harka kannee karaa nagee kanaa dhufee Falastiiniif jechuudha waliigaltee kana gammachuun mallatteessu kan godhe biyyoota kana keessattuu mootummaa Itaalii, Faransaay, Biriitish biyyoonni hangi kun jechuudha Kolombiyaa dabalatee warra akka malee halkanii guyyaa qabsaa'ee fi isaan kunis irratti hirmaatanii jiran mootummaa Kolombiyaa malee biyyoonni jechuudha giddugala mootummaa Iraaq dabalatee mootummoonni hedduun jechuudha kan Suudii ministeerri dhimma alaa Suudiitii fi kan Iraan qofaa fi kan Iraan ammoo dhufuu isaanii yaada jaha. Tiraamp Neetanyaahu illee duraan gara jechuudha Masrii akka dhufuuf mootummaa Masrii Abdul Fattah Siisiin bilbilaan afeeree jira. Erga jechuudha biyyoonni giddugala guutuu komachuu eegalanii wajjumaan hariiroo qabaa'uu kan uummata Falastiin fixe isa jechuudhaan akkamitti xiqqeenya guddaa Neetanyaahu abbaa akkaasitti as afeere erga jeeni booda deebi'anii jiran hafuu beeksisee jira. Kanaaf kun jechuudha tapha siyaasaati silaa jechuudha Masriin irraan tan ammoo laffaatii namaatiin isin milkii harkachuu deemte fakkaatti yaani gurra harkachuu deemte duraanuu liigii arabaa ta'a keessaa mata dureedhaan isaan isin wanna waan ta'eef kana har'a uummataan biraa ga'uu jira yoo sagaleetti keetanaa dhifama. Ammoo himannaa jechuudha yakka raawwatummaa Neetanyaahu irratti banamee Tiraamp dhiifama godheefii jira. Yaani Neetanyaahuudhaaf maaliif badhaasa Noobeelii nageenyaa kan dhuunfaati kanneef warqii badhaase Neetanyaahuun dhugatti jechuudha kun si mala badhaasni jechuudha Noobeelii bara 2016 kan nageenyaatu silaa kan nagaa si mala sanammoo shiraan si harkaa fuudhan jechuudhaan warqee nagaa badhaasa warqee badhaasee jira. Tiraamp gammachuu qabate Neetanyaahuutti akka malee gammadee jira. Akkasuma jechuudha waliigaltee kana fudhachuu keessatti galatoomii yakka jechuudha himannaa sirra banameefis dhiifama sii godhe jeen Tiraamp Neetanyaahuudhaan. Kanatti aansuun amee jidduumaan mallattoo gurraatti irratti kun asabsu karaa godhaa maatii keenya ta'an dabalama galatoomaan isiniin jaa. Mootummaan Iraaqis sirna kanarratti hirmaatee jira. Akkasuma biyyootni hedduu gaa'ii biyyoota 20 ol kan waliigalteen kun dhugatti waliigaltee ajaa'ibaati. Guyyaa arraan tanaa guyyaa gammachuu akkuma Tiraamp jechuudha Teelaaviiv seeneen wal jijjiirraan jechuudha itti fufuun uummata Israa'el jechuudha uummata Falastiin kan qabdee gara jechuudha West Baankii fi Ramallatti deebiftee jirti. Harka fannoo diimaa akkanuudhaan gammachuudhaan uummanni maatii isaanii deebi'ee akka gaariitti rasaasa kanatu mallaa gammachuun uummata Falastiin alhamdulillah
Falastiin bilisoomtee jirti. Bilisoomtee tun bilisummaa jechuun nagee waraati. Mootummaan Turkiitilleen foddaan nagee waraa banamee jechuun arrallee jechuudha walgahii kanarratti Masrii keessa taasisee dubbatee jira. Haasuma kaleessa dhiyeenya kana taasisaa jiru. Akkasuma uummanni jechuudha Israa'elis Amaasee jechuudha hooggantoota gurguddaa duraan harkaa qabdu kan Israa'el erga gallakkiftee harka fannoo diimaa kannettee gara maatii deebi'anii booda gammachuu dhiichisaa gama lachuutu warra gammachuu ajaa'ibaa jira gama Israa'elis gama Falastiin uummata Gaazaatiinis hundaafuu jechuudha nageenyi baay'ee bareeda nagayaan jiraachuun waa hunda dursa nageenyi addunyaa dura jechuudha jiraachuun dura nagayaa dursa waan ta'eef baay'ee itti gammannee jirra. Mee jiddumaan jechuudha mallattoo gurraatiin tuquraan subscribe godhaan nu dabalama maatii keenya ta'a nu jajjabeessa yaada qabdan koomentii lafa share godhaan akka nama hunda bira ga'us taayisaadhaan isiniin jaha Masriin immoo asirratti waa'ee jechuudha gidibbii laga Abbayyaa ni dubbatti jechuudhaan eegamaa jira dhugumaan kaasu ta'e kaleessaa'u walgahii jechuudha biyya osoo Tiraampiin hirmaatiin hin dura jechuudha biyyoonni Awurooppaa kanneen akka mootummaan Faransaay kan hundi dhufin duratti jechuudha waa'ee laga Abbayyaa irratti nuti obsa fixannee jira uummanni keenya kan miliyoona 100 oliin lakkaawaman sababa jechuudha layni naayiliitii onu hiiteen rakkoo keessa gallee jirra kana booda jechuudha nuti waan obsuu dandeenyeef jireenya keenya miidhama waan ta'eef tarkaanfii barbaachisni fudhannaa yaada juukaasaati jiran asirrattis ammoo duraanuu jechuudha Itiyoonis gaa dhiibbaa biyyoota mootummoota gamtoomanii keessa seenuudhaan dhiibbaa gooteen jechuudha lagallee hidhachuu dandeesse waan ta'eef Tiraamp immoo dubbatee jira waa'ee laga Naayil kana akka rakkoo uumuu danda'u sirriitti kaasee jira Afrikaatiif rakkoo ta'uutu malaa jechuudhaan irraa dura Waayit Haawus keessa taasisee jira hundaafuu immoo jechuudha wanni Abdul Fattah Siisiin asirratti dhibbaan dhibba kaasee himatu ta'a hundaafuu wanni godhuun jiru jechuudha walgahiin summattuun gaa tan waliigaltee uummata Falastiin bilisummaa Falastiiniif mirkanoote inshallah ni mallattoo inni eegaa jira Tiraamp ni mallatteessa gaa Netanyaa'uun dhufuu baatus qaamni jechuudha Netanyaa'u bakka bu'ee jechuudha Israa'el Masriitti argamanii jira waan ta'eef waliigalteen kun haala gaariin xumuramuu ta'a maaliif mootummoota bebbeekamoo kanneen akka mootummaa Faransaay warreen jechuudha quuqama Falastaayiniif dhaabbachaa ture jechuudha hanga arraan tanatti jala dhufee akka mallatteessu goosisaa jiru mootummaa Bireetish isaan kun beeku biyyoota Awurooppaa keessatti pirezidaantota biyyoota Awurooppaati akkasuma jechuudha barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtameetti irratti hirmaata yaachaa jiranii inillee jechuudha ni gala kanaaf sirni waliigaltee mallatteessu kun itti fufa haala gaariidhaan akka xumuramu nutis inshallah abdii qabna ni eena janneeti abdii gammanna jechuudha abdii qabna kanaaf hundaafuu guyyaa irraan tanaa gammachuun uummata Falastiinii hedduu nu gammachiisa jira bilisummaan dhugatti jechuudha gammanna jira obboleessee jechuudha gaazexeessaa beekamaa Saalaa Jaafaraawwitis guyyaa irraan tanaa warra hidhaa hiikame keessatti argamee jira bahee jechuudha baga rabbiin baasee alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu obboleessa isaa jechuudha gaazexeessaa obboleessa anas jaalatamaa akka malee jaalannu nama sagalee isaa halkanii guyyaa jechuudha uummata Israa'el kanaa jechuudha takka aleellaa Israa'el sodaadhaaf ibiddarraa dhaabbatee uummata sarraa sagalee gadi deeffatee hin beekne shira jechuudha yaani dalagamee jechuudha gantuun yeroo takkallee jechuudha firaa fi dhiigan qabdu waan ta'eef saniin galaafatamee jechuudha kun milishuma jechuun uummata Falastiin milishaa Israa'eliif eegamu kan garuu lammummaan Falastiin ijuutu galaafatee jechuudha gaazexeessaa kana rabbiin hiree shahiidummaa keessatti agalmeessuu fi gantuu yeroo makamuu jechuudha kanummaan nama nyaatuuf gantuu tana kanatti aansuudhaan waliigalteen kun haala boonsaan akka xumuramu akkuma guyyaa kana yeroo yerootti isin biraan gayaa turratti yeroo yerootti isin biraan geenya inshallah Tiraamp ni mallatteessisan marsanii dhufan akkatti mallatteessisan nutis gaa inshallah yenna mootummaa Bireetish mootummaa Faransaay Makroo mootummaa jechuudha Itaalii kanneen jechuudha warreen uummata Falastiinii walkan guyyaa dhaabbatee qabsaa'ee uummata giddugalaa kana caalaa jechuudha kunis kanneen waan taranii gama hawaasaatiin qabe gama hooggantootaatiin qabe warri dhiibbaa guddaa godhee Israa'el akka salphattee nagaan harkeef kannitee waliigaltee kana fudhattu kan goosise uummata warra dhiyaati haa galatoomanii kanatti aansuudhaan Afgaanistaanii fi Paakistaan gidduutti lolli eegalamee sodaachisa hamaa ta'ee jira jechuudha biyyoota giddugalaatiif yaaddoo ta'urraa kan ka'e Qaxarii fi Suudii jechuudha manguddummaaf jidduu seenuuf akka waamicha godhe isin dhiyeessanii jira kanallee akka waan hin fudhatanitti amma Chaayinaanis manguddummaaf jidduu seentee jirti gama lamaan waamicha dhiyeessitee jirti araarummaa walitti araarsuudhaaf kanaaf egaa isaanis jechuudha akka malee jechuudha wanataa jiranii ammoo hawaasni Afgaanistaan guyyaa arraan tanaa injifannoo boonsaadha jechuudha
ummata Paakistaan irratti loltoota Paakistaan irratti galmeessine jechuudhaan hawaasni magaalaa guddittii Afgaanistaan keessatti jechuudha hiriira ba'aa haala gammachuudhaan kabajachaa oole. Paakistaanis zanda baay'achaa turte injifannoon ta'a loltoota Paakistaanii yookaan kan Paakistaanii jechuudhaan dhaadannoo irratti jirti. Ati lolli gama lamaanii akka malee jabaatee biyyoota giddugala yaaddoo keessa naqaa jira. Kanaaf jechuudha chaayinalleen giddugalummaa jechuudha seenuudhaaf waamicha dhiyeessitee jirti. Nagaa haa buusuun nageenyi waa hunda dursa waa hundaaf gaariidha. Akkasitti jechuudha gammachuun uummata Falastiin kun nu gammachiise. Inshaallah har'a oduun tana gaahii ittiin ammoo maali jirti. Walgahii kana irratti qaama tokkollee waan ergatiin kan irratti hirmaata. Eessaa hirmaatti jaaha. Kana kun cuunfaa oduu yeroo ammaan tanaati. Oduu warraa qabna kana fakkaata. Kan biraatti nan gola deemnutti sheer godhuudhaan facaasaa keessi oduu oduu ammeeti. Gama yuutuubiinis oduu ammee subscribe godhuudhaan hordofaadha. Jabeessaadha gara jechuudha tiktookinis oduu ammee gara feesbuukiinis oduu ammee. Isninjaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuu abbaa yakkaa jechuudha. Yakkarraa bilisa yookaan dhifama godhamuun isaa nuuf hin taane. Tiraambii jechuudha gora qabaatus inni duraanuu jaarsi olii gaffi fiigaa garuu kanatti aansuudhaan eeta xumuraa takkaatu hafe. Mootummaa Yukureen waraana akkuma jechuudha waraana Israa'elii fi kan Gaazaa xumurtetti waraana Yukureenii fi kan Raashiyaatis kan xumursi malee hin jiru akka xumuru abdii qaba sirraa qaba jechuudhaan haasaa taasisee jira. Kanaaf jechuudha Tiraambii gaalolota waraana hedduun xumuree duraanuu addunyaa kanarratti waraana nam tokko xumuruun deekisan sila addunyaan tun hundi badduun xumureeyyeetti dhaadachaa jira dubbachaatis ture ibdaadaatis ture amma immoo biyyoota giddugala irraa badhaasa gurrachuudhaaf koofeellee haatee jira kalaas imaamatanii haata gaariitti badhaasa gurrata waraana hedduun inni xumuree jira. Hanga tokko xumuree walitti lallaaqaatuma kana kabiraatiin angolaa deemee shiroo godhan facaasaa hanqa shiroo oduu ammeeti nageen naaf tura oduulee biraatti walitti deebina inshallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti gammachuun bilisummaa Falastiin nu gammachiiftee jirtu galatooma.